القوات الإسرائيلية على سيدة عربية من مدينة قلنسو، وحسب مصادر محلية فقد زعمت الشرطة أنها أرادت الحصول على توثيق كاميرات المراقبة في بيت السيد. الآن كلمة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طرفين أنهك. أستطيع أن أقول بأن جيش الاحتلال دخل في إنهاك الحرب. استراتيجي أهلا وسهلا بك. إذا هذا الخبر الذي أوردناه نقلا عن صحيفة داود أحرنوت بشأن 10 قتلى من الجنود. I think it's going to help in terms of funding and resources because what we saw destroyed places of work. Akkam waltan kabajamtoota hordoftoota keenya waxabajjii 10 Jum'aa keerii qabu akka waltan abdii qabnaati odeessaa balballoomii miidiyaalee idilaa addunyaaf walakkeessa biyya keenya irraa kaasee rakkoowwan gurguddoo pilaanetotaa fi asteroidoota akkasumas meetirooraayitiidhaan wal qabate gaagama addunyaa waraana addunyaa sadaffaa irratti banamee qabannee dhiyaanneeti jirra. turtiiwwan gurguddoo naasaan dheengadda beeksisee asitti addunyaa keenya qaamni guddaan fottoqiinsa furgugaa asteroidiidha Ameerikaa dabalateetiin gaanfa Afrikaa irratti rukuttaa raawwachuu danda'a jechuun tuutni qorannoo ISS naasaa yookiin astiroonomii hawaa Ameerikaadha erga ibsee ture. Kibba biyyattitti kan rakkoon kun mudachuu bira darbe humni annisaa belbelaaf ifa gurguddaa calaqqee hanga Maqdishoo kibba Mooyalee fi akkasumas kutawwan kibba Somaaliyaa fi kibba Oromiyaa kibba biyyattii dhiyaarratti mul'ateef biyyoonni hedduun isaanii argan fulli biyyattiidha. Baqaqaaf dhoo'insa volkaanoo Affaarii wal qabatee saayintistoonni hawwii gaanfa Afrikaa ilaaluudha akka qaban maddeen keenya galaalcha jalqabaatiin guyyoota 15 booda kallattiin kibba aduudha lafti orbitii shira naanna'u utubaan furgugaa siiqqee dhaabbachuu danda'a aduun kallattii jijjiiruu dandeetti kan jedhan tuutni qorannoo hawaadhaa ibsa baasee jira. Dheengadda ibsa asteroidii yookiin fottoqa saatalaayitii kana erga baasanii booda kaleessa sa'aatii 1:54 irratti ture. Balaan dhaqqabbii laboobba qaama xiyyaara caccabe fakkaachuun hawaarra gangalate ture. Har'a immoo Ameerikaan hedduu sodaachisuu irratti akka argamtu tuutni naasaa ispees yookiin Euro ISS beeksaniiti jiru kun hangaftoota jalqaba keenyaati. Walakkeessa Gaazaatti loltoonni Israa'el dhukaa fanjii Hamaas awwaaleen dhumachuun akkasumas abbootii amantaa Juushiif poolisiin walitti bu'uun wal hadhannaa fi misaayila walitti luqqifachuu Tarkii Ankaraa fi Tel Aviv jidduu Doonaald Tiraamp biyya Gaazaa jedhamtuuf dachii Filisxeem jedhamtu ni burkuteessa jechuun dhaadannoon isaa garba Paasifiikii irraa kutawwan bebbeekamoo ta'an Ameerikaadha barbadeessu bubbeen hancabbii gogaan bubbiseetiin kutaa bebbeekamoo jalas manneen 30 ol gubachuu fi taatowwan beekamoo warra nu malee yaadaan dachii kana irratti nafne jannanni asirra jira jedhan tuuta aartiif kalaqa Bollywood qabiyyeen isaanii maadheewwan daayimandii akka nama qamadii ganna biyya keenyatti oomishatu kuntaala mana kaaniisa kaanan cabbiif warqeerraa tolchan laboobbeen Doonaald Tiraamp osoo aangootti hin dhufin abbootii murtiitti dhaadachuu fi Gaazaa barbadeessaaf deebiin Abuu Ubeydaa birgeediin mujaahidota misaayila fayyadamuu eegaluuf teeknikiin diroonota gurguddoo fi hawtiin kaleessa haleelame. Droonii 300 olii fi misaayilota 40 walakkeessa Bengoriyoo Tel Aviviif Eelaat akkasumas maadheewwan gurguddoon Ahmad Al-Sharaa'ii deebisanii dhaabuuf liigiin biyyoota Arabaa taasisaa jiru. Tarkiyyee fi Tel Aviv dachiin Damaskoo wal dhidhimsuu akka deemtu xiinxaltoonni gamanaa sodaatan. Iraan haayiparsoonikii raadariin ala haleeluu danda'u Tel Avivittas agarsiifte. Masuud Pezekshaan biyyi kenna niikleerii fattidhatti jechuun erga beeksaniiti Ameerikaa fi Kanadaa Awustiraaliyaa biyyoonni jaha Iraan haleeluuf qophii isaanii xumuran kan jedhuuf
Iraan jala odeeffannoon beemoo Tel Aviv ibidda takka argin qiyaamaan itti bu'uu akka deemtu Benjamin Netanyahu Muusaa Dinqee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kutaan beekamaan Ameerikaa walii galaadha Kaalifoorniyaa dabalatee ibidda laboobba misaayilaa hipersoonikii rabbii guddaa kan raadariin ala eenyu arguu hin dandeenye xiyyaaronni isaanii tokkolleen balaa kana dhaamsuu hin dandeenyeen saaxilamaniitii jiru. Chaayiniis teekinooloojiin balballoomii maadhee gurguddaa waraana Raashiyaa gama Tel Avivitti duuluuf qophaa'ee fi akkasumas Iskaandar misaayiliif niikileriin guddichi balbala Teeraan dhaabate jechuu First Post Associated Press, Newsweek, Al Jazeera, Al Arabian, Hindustan, Financial Times, The Wall Journal, Stream fi Al-Masra Al-Madiya Raqinde fanne jirra YouTube sagalee mujaahidootaatif kanneen harootaatan subscribe gochumaati keenyatti dabalama tidiyaadha. Waraana guddaa Gaazaa keessatti gaggeeffama jiruu fi dhoo'insa fanjiileetiin loltoota Israa'elii fi taankileen dakkan ta'uu isaanii afgaaffii miidiyaalee idila addunyaatiif walakkeessa mormiiwwan gurguddoo warra hordoftoota amantii Jiwishotaa fi walitti bu'iinsa poolisoota awwaalcha irratti mudatee fi isa Gaazaatti waraanni baha gidduu galeessa daranuu cimuu bira darbeetiin Israa'el har'as reeffa hedduu awwaalachuu miidiyaaleen addunyaa galaalchuu irratti argaman hiriirri guddaan dhoo'eef akkasumas abbootiin amantii Tel Aviv qarqaba gurguddoof dinagdee burkutaa'uu fi Israa'el bittinnaa'uu deemti. Kutaawwan idila addunyaaf baha gidduu galeessaa ollaa hundaan wallolteedhaan abbootii amantaa kadhaa bahanii hiriira bahan irratti poolisiin biyyattii dhidhimeetiin tokkoon Jiwishota isaanii harka duubatti yeroo hidhan viidiyoon gadi bahee addunyaa ajaa'ibsiise. Biyyi gamtaa Awurooppaa wajjin walitti qarqabuu deemtu Tarkiyyeen walloluu deemtu. Biyyi namicha maraataa ilmaaf abbaan isaatis addunyaa sodaachisan Benjamin Netanyahu fi Trump akkuma jedhan waadaan isaanii inni kun gara hawtii Yamanoota kun Ankaraa fi Taareen fakkaata. Raashiyaan ammoo firummaan qabnu yeroo fiddatti birgeedii mujaahidoota taankiiwwan isaanii fanjii awwaalamen dhidhimutti jiran loltoonni hedduun isaanii awwaalamuun Israa'eloota kan yaachise ta'uu fi gurama keessaa tokko har'a reeffa Hamaasiin kennamuufiin nageen Israa'eloota gahee Times of Israa'eliin mormiiwwan gurguddoo bulchiinsa Benjamin Netanyahutiif falli Israa'eloota harka jira jedhan gadi bahan gaazixeessitoota hedduu Tel Aviv hidhaa jiru. Yerusaalem Post fi Associated Press gabaasan waraanni birgeedii mujaahidoota tarkaanfiin kamilleen hamma fedhe turullee humna keessaniif sinaariyo yookiin xiyyaarota keessan hunda dandamanne lammiiwwan keenya baraaruuf dhaloota Gaazaa baraaruuf falli nu harka jiran jedhan. Abu Ubeydaan kanaan dura gochoota shiraa fi duguggaa dhiiga dhangala'ee Gaazaa roraasuuf guyyaa tokko Ameerikaaf warri dhihaa adabbii rabbii kennaan argatan waan jedhan fakkaata. Jechoota skill conversation yookiin sirna haasawaaf seer lugaatiin kan beekaman Abu Ubeydaan qissaa jechoota keessaa kan hadiisaa fi akkasumas jechoota qulqulluu Qura'aanaa itti fayyadamuudhaan kana malees dhaamsota nabiyyii kennaa alayhi salaatu wassalaam isaan jedhaniin taateewwan bara kana Filisxeem irratti isaan raawwatan warreerra dhagaa guddaa fi azaaba guddaa Filisxeemota lubbuun irratti fe'an azaaba duniyaa dhandhamoo jiran guddicha bira osoo hin geenne kan isaan jedhanis qabanne dhiyaanneeti jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya taankiiwwan akkasumas merkeba bulduroozaroonni kutaa kaaneenusii fi beeytuhaanuun beeytul hayaa keessatti dhodhowuu eegalan. West Bankiinis Gaazaa taasisa jechuun ministeera raayyaa ittisaa kan Israa'el kaata dhaadate. Kana malees mormiin keessoo Israa'elitti mudate dhimma nikileerii Iraanii fi wal dhibdee haleellaa gurguddaa biyya Tsiyoonota farra ilma namaa jechuu Raasiif Xayyib Ordooga gara hiikoo jalqabatti eenyutu nu hafe waan jette fakkaatti. Kunis doolaara biliyoona 80 waan abdatteef bara 2025 kana keessa baajata miilitarii isaanii doolaara biliyoona 135 kan taasifatte biyyi Tsiyoonota xiqqoon impaayera guddaa ijaaruu deemtu Israa'el biyyoota baha gidduu galeessaa ollaawwan hanga Ordoonitti kenna jechuun maappiiwwan gurguddoo tibba kana gadi baafte. Benjamin Netanyahuun walakkeessa koriidarii Filiidelfiyaaf raafarra eegalan. Filisxeemonni rabbii isaanii qaban rabbiin izni isaatiin haa birmatuuf jechuun dagatina. Birgeediin mujaahidoota kakateetii jira. Humni rabbii kennaa
humna waa hunda caala warra har'a fadihaa fi dararaa guddaa daa'immaniif dubartoota keenyaa fi lammiilee hawwata keenyarraan dhaqqabaniif gaazaa burkuteessan harki rabbii keenyaa immoo koola malaayikota isaatiin dhidhimsa jedhanii yeroo itti dhaadatan Al-Arabiyaa Al-Jazeeraan akkanatti dhiyeessan. تقريبا بغزة حتى ولو كان بالمعنى العسكري. لكم الآن كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام بعد مرور 200 يوم من بدء العدوان على غزة. الرحمن الرحيم. ولما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طولات وما يقدمه شعبنا من تضحيات وعطاءات تتعاظم كل يوم فهي مفخرة للأجيال. أما بخصوص آبار النفط في مناطق سيطرة قسد فقد طرحت الأخيرة تحديد יממה קשה של לחימה בצפון רצועת עזה. שורת התקלויות בין כוחותינו למחבלים והתוצאות קשות. في منطقة سد تشرين. وأفادت مصادر في وزارة المسلحة التركية مصممة على مواصلة العمليات عبر الحدود إذا لم تسلم الجماعات الإرهابية أسلحتها وفق قول أنقرة. أما ميدانيا فقتل 37 شخصا في مناطق الخط الأخضر اعتادت قوات من الشرطة الإسرائيلية على سيدة عربية. أجتشاف دقوقاوان فلسطين مترتي ديمان جروف هاوتين يرو هدو يتوس نمنسان لقوان جره هاتوتي أمهم نساني الكني في قوية مسائلو تفدروتان ولكيس بين غوريو هايفا إلاتي في كتاوان ببكمو هنگ تلابي في أمور شراشي تاليلا كانتوري هاوتين مسائلو نساني مسين كبروفني بيوني لتاستي غمتان أوروبا كسمس أمريكان بيه هدو دبالاتتين هديدا سعادة يمنين حليل توسي همان رابوسون دندنye كاليس غلغل قف حليل لوان غرغدا لميلي سيبيلي هدو ميد اجدامي كراوتاني في عبد الملك علاوتي قندالي وليغلا دادنو غرغدادان هرأس بوريس اوغان حليلان اسن نورت فرطان فلسطين متبولوان كينيا حقاتيف مرغسانيتيف دابني اجچرا دابا دغوغارا دابا يوم مرغنماتيف دابتن جنتين اسان غافني كنافمو يوم الليدوتين ديبنو دونين توكو قرقبتين بيستالا توكون غلانا ديمارتي هين امالتوان جدم فكاتن هاوتين يمنوتا دوان اچتي غرغدون كوسميشا ورانا هاوتي حليل جچون بنتاغون افا بافتوسي غوچشرا اسرائيل تاكنان دباف درامان امريكان دلغا جرتيوم اللي اسرائيل وجم بيو فتا جچون عبد الملك علاوتي غباسون عربيان غباسين جران هاوتين يمنوتا غلانا ميديترياني رتي دوني غودچا هيدتا امريكا كبوفا بانك ابينيا امريكوما تاي كم بوبا في ديمو غلغلا كان ديمسن تل أبيب كاكاتي جران سياتشي مسائلوني تل أبيب في بنغوريا بوفتت إيارا تل أبيب رتفر أنو أدجتشون أدجتشو إساني الماسرة وبنفتشون العربيان قباسي جران. القضاء على عبد الملك وأخوته سيؤدي إلى سقوط النظام بأكمله على عكس الأذرع الإيرانية الأخرى. ووفقا للمصدر الإسرائيلي من المتوقع تنفيذ محاولة اغتيال للحوثي. العدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال لكن يعني كيفية مقتلهم سوريا لتؤكد مصادر العربية أن كل من عبدي والشرع ينظران لبعض هذه النقاط بأنها إلى الملف السوري. دانت القوات المسلحة التركية محاولة ما أسمتها بالمنظمات الإرهابية في إشارة إلى قسد حسب وصفها. دانت استخدام المدنيين كدروع بشرية في منطقة سد تشرين. عبد القادر، اليوم الجبهة الوحيدة الفاعلة تقريبا بغزة حتى ولو كان بالمعنى العسكري وبالمعنى الميداني التكتيكي عبد القادر لا تؤثر المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. كما نفذ سلاح الجو المسير. لا في تركم في دقر صبلوان كينيا تاسفنو غوتشاف أدبي شرسين تتنيتين نورتي تاسفتن غون كمار كينيا دبتشيسو اندن دو
seenaan yoomillee taanaan tokkoon keessan gaafatu jira humni balastikiif misaayilota diroonota keenya biyya tsiyoonota Israa'eliif deeggartoota ishee kamiyyuu kan haleellaa itti fudhatu ta'uu ammas irra deebineet mirkaneessina dhugaa Filisxeemota gadi qabanii ilaaluun kan itti ulfaate shariikonni Ameerikaas ta'e Biriteen galoo galaana diimaa irratti dambalii takka fe'achuu kan dandeenye mirkaneessina misaayilonni keenya fageenya barbaadaniin ilaamaa isaanii Baharul Ahmariif galoo galaana Arabiyaa kamirrattiyyuu haleellaa fudhachuu danda'u kana jala murtaniit beekuu qabdan ansaaronni Yamaniin adabbii isin Hudayda Sa'aadaaf kutaawwan biyyattii durratti taasiftan kamiifiyyuu hin jimbiilfatu Filisxeemotarraa qofa yookaan haleellaa dhaabdan ta'e nagaya argattu jechuun bulchiinsa Joon Baayidanii fi akkasumas pirezidaantii maraataa 47ffaa Gaazaa barbadeesse bara dhagaatti jijjiira jechuun amantii islaamaa fi masgidul alaqsaa balleessa jedheef hawtiin yamanota droonii 300 olii fi misaayilota 40 Haifa Elat Bengoriyoof Ummu Raashiraashin haleellaa gurguddaa irratti raawwate taad teeknooloojiin humna qilleensaan farra qolannaa misaayilota hunda rukutee buuse jettu Associated Pressiif Newsweekin saaxile lammiileen Israa'eelota 10 ol ajjeefamuun dhagahame Israa'el beenzila dhuguddeet akka maraattetti dutuu irratti argamti Bengoriyoon haleellaa guddaadha keessummeessuudha yeroo jalqabaatiif Sputnik Inter Fact gabaasan faayinaanshiyal wabeeffachuun Aljazeeraan akka jedhutti maadheewwan peeroksiiraaniin gargaaraman ansaarota Yamanidha Ameerikaan B2U jedhamuun diroonotaa fi xiyyaarota gurguddoo hawaa keessatti raadariin ara balalli'aniin taasisanis torbee darbee guyyaa 3 dura farra qolannaa misaayila markaba yookiin doonii Abrahaams jedhu erga haleeleetii Waashingitaniin mufachiise qiyaaman rabbii kan itti buute biyya dhaadattu galoo galaanaa irra madheen laboobba haayiparsonikii rabbii keenya ammoo haleellaa gurguddaa kan kutaa Ameerikaa walii galatti fudhate ji'oota ja'a ol kan akeekkachiisa itti kenne Ameerikaa Kaalifoorniyaa irraa kaase Los Angeles iddoo taateewwan jannanni addunyaa as malee gara biratti waan hafne jechuun isaan kun jilbibbiin qiqqiriphisaatiin ISS International Space Social Corporation يوكين ناسا سبيس دان إلالاني عن بعض حالات القتل والموت لأسرى العدو بسبب عدوان جيشهم وتعنت وإجرام حكومتهم ورئيسها الفاسد. Palisade foothills west of Los Angeles around 10:30 local time. Fire trucks racing to the scene, slowing enough for helicopters to fly safely. It's Armageddon. I'm driving through a war zone right now and I don't even know what to say. Wildfire emergency. It's gone. Evacuated. الشمس والقمر, the sun and the moon, كل في فلك يسبحون, each one traveling in orbit with its own. wareegaya hawada sare maqribnimadii hore ee caawa oo taariikhdu Tim Lester is live from Los Angeles. Good morning, Tim. This history-making mission appears a big success. In the Woodland Hills area of Los Angeles, near the Calabasas neighborhood, prompting even more. Discovered it does move, but very little. Allah didn't say how much it moves. He just said it moves. When Allah says all these planets move in an orbit, the orbit was discovered later on. Yet a man 1400 years back, Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam, going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, the Nations habit 3.8 million miles from the surface of the sun. It is so incredible to just realize that surface 3 tectonic plates slowly rift and diverge. Only God knows what the belly of the earth is releasing upon us. We're unable to identify it, and getting close to the site is risky. We're trying to flee with our Donald Trump warri kongressista Republicanota jiishata olantummaa godhachuu isaanii wanti ragaa ta'u Elon Musk abbaa Eurospaceif X yookiin Twitter gara qondaala mariitti taasifatuun Yahudotaan of marsee rabbiin ammoo olaantummaa inni jedhe daqiiqawwaniin Los Angeles fi tuuta Hollywoodiif
qarreewwan qarqara kikiriphisa tulluulee Ameerikaarraa dahabni gurguddaan daayimandii manni isaan ijaaran hundi dhidhiiban jedhan dubbiin tanaa miti. Kophee takka fudhachuun dandeenye taatonni warri badhaadhaniitiin dhadhaan warqeef daayimandiin isaan bira ciisu bahara jala lixanii hawaas peesii maarsii gubbatti dambali'an amma immoo torbee kana odeeffannoon isaan kennan odeeffannoo addunyaa yaachisu ta'e hawaa keessatti saayintistoonni 400 ol gaddeebi'aa jiraachuu CBS Foxif NASA News gabaasan asteroidiin cimaan walakkeessa New Yorkitti bu'uu danda'u magaalaa tokko maayilii 1000 hanga DC geettu barbadeessu guyyoota muraasaan booda qarqaba Ameerikaa afaan gubbaa ga'e yoom Los Angelesitti dhaabbatte kanaan wal qabate taatawwan dhuka'oof kirkira lafa volkaanoon hedduun biyya keenya kutaa kibbaaf kibba bahaa akkasumas sulula qiinxamaa Rift Valley Affaariin dhoo'insi ardii Afrikaa gaanfa Afrikaa walakkeessaan dhuura qimmidee gara tokkotti tatarreessee bahuuf jedhamaa fi galaanni diimaan ol burquu malan yaaddoo xiinxaltootaaf tilmaama raaga odeeffannoo warra naasaa ta'e dheengadda dubbachuuf kaleessa kibba Oromiyaa gara Gujii Boorana kibba biyyattii Itoophiyaa fi hanga Magdishootti qaamni guddaan asteroidii kan ta'e meteoroidii osoo hin ta'in furgugaaf caccaba. Asteroidii jechuun akkuma pilaaneetii kamittuu naanni gaaduu marsa orbitii mataa isaanii yoo qaban taateewwan ho'aa faalli qilleensaa yommuu jijjiiraman kan isaan fottoqanii deebi'an ta'uu gamanumatti nu hubadha. Isaan calaqqee qaama furgugaa umrii dheertuu deemuun dachii balleessanidha. Haa ta'u NASA Space American ISS akka jedhetti aduun baqqaana gurguddaa orbitii mataa ishee irratti dadhabbii yookiin utubbaan siiqqee lafaa dhaabachuu waan ta'eef baharraa gara dhiyaatti bahuu malti yaada jedhuun bara 2025 guyyaa 8 qofatu hafe kun amrii isaaniiti amrii rabbii kennaati miti warra isin balleessina jedhu qarqabni hypersoonikii raadariin ara waahidul ahad isaan dhidhimsoo eegale inumaahu ammas kikiriphisanii jilbibbiidhaani saatalaayitii naasaa ispeesitti furguggeensuun maaltu Los Angelesiin gube barbaadutti jiran akka Albert Einstein there is one power on above humna tokkotu nuu ala jira jedhanii hin amanne. His mission is scheduled for the late 20 round trip, but even if NASA managed on through space, doing their own thing. Think about it this way. Moving to Mars is like moving to an planet. Means we'd start from scratch. هو الذي خلق الليل والنهار. It is Allah who has created the night and the day. والشمس والقمر, the sun and the moon. كل في فلك يسبحون, each one traveling in orbit with its own motion. Well, NASA received the news they've waited for days overnight, a signal confirming the Parker Solar Probe has survived the closest ever. Not to mention a probe sent on its way to Jupiter. Now, what if I told you that 2025 will be liftoff of Starliner Atlas V? Boeing's troubled Starliner launched on a test flight in early June. Every places Allah says, خلق السماوات والأرض في 6 أيام. That it is He, Allah subhanahu wa ta'ala, who has created the heavens and the earth in 6 days. Dr. Zakir Naik hayyuun saayinsii fi amantii akkasumas kitaabota addunyaa gubbatti eenyu qarqaba hadiisaa fi quraana jechoota hiikuu fi seenaawwan saayinsii amantii addunyaa tana jilbibbiin qarqabe dhugaatti dhodhoosuun himu akkas jechuun dubbate. Rabbiin waa'ee uumamaa akkasumas uumamuu guyyoota 6 keessatti dachii uumee fi waa'ee samaa yoo dubbatuu fi aangoo ji'aa fi aduus kana jechuun gaaffii isaanirraa dhiyaate yoo ibsu fuulli saayintistoota malli dhibnaan karaan kalabbaa malli kaabbaa hayyoota amantiitti waan as deebi'an fakkaatan garuu iccitiin masgidul alaqsaa ammas hin galleef